Eejoon waan naan galle wayitu ijasa dura wil xulxul jaayettani waraana adda bilisummaa Oromooti fi humna addaa Oromiyaatu walloon immoo faannoo fi humna addaa Oromiyaatu walloon addaan baafachuuf addaan baafadhee caffaruufi yoo faannoo fi waraanni Oromoo kun humna addaa fi walloon eeka dibeeta viidiyoo dalagee caffara. Homo abauni fi umni adda Oromiyaa walloon isaan lachi wadda gota ateetee facaafadhe warti deebisa. Maalidha? Maaltu walloon? Abdii cululleeti fi afarsuunis walloon jedhani. Yaadatti yaada ulfoon bidee ani deemee Ar'a donqoorowwan kaansileeshinii guuratteetiin mana madaamiti baatuuf ergaan kiyya kun. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Viidiyoo kana copy link, share, repost naa godha sirriitti akka bira ga'uuf. Naamusaan adabaan akka galuufitti akka hubatanitti dubbadhe dadhabe amma arraba malee wanti galuuf hin jiru waan ta'eef na dhageeffadha. Yoo dandeettan manuma amma jirtan damooza dabalchifadhaa sirreessa waan sirreessuu qabdan waan isin sirreessanitti maatiin achuma tura. Yoo isin hin taane kaansileeshinii keessanii fudhattan dalagaa wayii seenaatiin dalagaa san laalaatiin dalagadhaa. Kaansileeshinii isin fudhattanii baatan kun fiizaa Ameerikaatii miti tikeetii Ameerikaatii miti immoo waraqata addunyaattiin zoortan wayitii miti kamuu waraqata isin teettanii birri isin fidu wayitii miti waraqaan isin harkaa qabdan kun waan bulii 28 dalagaa akka ittiin soqattan carraa isinii kannan. Saniin booda birri 50 isin irra lakkaa guyyaan dhumate wanni haaraan hin jiru. Yaa isinii ta'a yoo birrii qabaatan ID dalagsifadhaa tattaafadhaa dalagaa dhuunfaa keessanii dalagaa kaampanii dalagaa garaagaraa yaalii godha mana madaamitiin alatti. Yaa birrii harkaan qabdanii bulii 28 san itti fayyadama qalxaffi jedhaatiin mana madaamii galaa ofirraa jijjiiraa dalagaa. Gizee kaansileeshiniin baatan namni isin wanni isinii hin jenne hin dhabu. Ka mana jaazaa taa'u ka ijoollee dalagaa galchu ka maammadoo shamara kun faallaa isin deebisee. Qaraamaa keessa seentanii idaan mootummaa gaafa isinirra lakkaa'u eegalu naqqaatan sammuun keessan naqqa sammuun furriin guuteessu kun jechuudha. Gaafa kan immoo deebitanii mana awwaalaatti seenuu hin dandeettan dalagaa seenuuf filfillee akka duraanii san carraan hin jiru waraqata keessan balleessitanii dudda gaggalfataa miila saqqaltanii mana ijaazaa teettan. Ijoolleen banagaraachilla bakkee dalaydu parsantii 90 kaseenawu. Gizee afuun dhufullee waraqatan dalagsifatu dalagaa naa ta'e jedhanii uffee jedhanii yoo dalagan dalagaa sanirraanii ari'aman. Qaamii mitika takki saratanya kontiraata fidatti madaamati takkiin tasaafatti takki saratanya hin barbaadu jette mana kana bukeessanii ajeessanii saratanya fidatan manni sun qulqullaa'eef geessinan baqa isin barbaadu deem kadamooza orgatan waa hedduu jira alaa kulli haal garuu osoo kiyya mana madaamitiin baatan kaansileeshinii fudhattanii yoo karooran qabaatiin ta karoora qabduu miti moota amma kaansileeshinii fudhatuun akka waan kaansileeshiniin kophaa isaatiitti dalagaa fiigee dalageetiin hin birrii fiduu fe'ee kaansileeshinii qabaa kaansileeshiniin maal si godha gifti amma dhuutiin hin ciisi onnoo keessa kaadhu maal si godha kaansileeshinii sitti fayyadamaa jira malee itti fayyadamaa jirtu bilbilli isinif fayyadamaa jira malee ittiin fayyadamtan osoo mana madaamitii gadi hin bahin waan adda addaa laaluu dandeetta googil irraayyuu jechuudha googil irraayyuu dalagaa argatuu ni dandeettan osoo mana madaamitii gadi hin bahin. Injiru kun furriidha. Okay. Akkamitti argannaan waa tokko. Akkamitti beekuu danda'an waa tokko. Viidiyoo namaatiif laayivii namaa jala teettanii haga qubni muunyalee akka muujalee nyaattee akkatti ol isin garagalu taap godhu malee ofii keessanii waan isin fayyaduuf waan isin fayyan adda hin baastan. Daa'imummaa isinit jira xaba allaa. Geettan guddattan jennaanu takki jaarsi keessan takki maatiin keessan biyya arabaa isin ergee isinirraa birrii fayyadamaa jira. Gowwummaan hagana daangaa dabare kun maal akka ta'e hin beekan. Kaansileeshiniin aslan shay. Kaansileeshiniin isin akka waan addunyaa kanarraa isin bichaa kennameef akka waan addunyaarraa isin bichaa carra qabeessa taatanii isin bichaan argattanii way akkana godhattan. Bulii 28 booda idaalakkaa dalagaa kallii walii osoo seentallee habibti biyyi tun biyya Imaaraatiiti. Biyya osootti daladeetti jijjiiramtu. Fakkeenyaaf an ayidiin kiyya hoggaa lama fixatuuf bulii 5 tu'aaf bulii 15tti kan irraa dhumatu. Takayyalu gaafa ID kee dalagsifadhuan lafa kiyyatti gurguradhe ID kiyya lafatti gurguradhe biyyarraa birrii as deebiteet ID kee daka dalagsifadhe hoggaa lamaan kana keessatti alhamdulillah rabbil alamin manja fiqaadi kiyyattiin baradhee makiinaa kiyyattiin bitadhee isinii galee suuqii kiyyattiin banadhee obboleeyyan kiyyattiin fidee jijjiirama hedduutti agarsiisee jira. Biyyi Imaaraatii tun yoo itti jijjiiramtan biyyatti jijjiiramuu dandeettan yoo itti dalaydan dalagaa bareeda kan ittiin dalaguu dandeettan
nigdii biyyarraa as ittiin dalaguu dandeettan. Biyya kana keessa dalagaa garaagaraa ji'a 3 ji'a 4 silxanaa fudhattanii waa barattanii saniin qaxaramuu dandeettan. Biyya dimokiraasii qabdu. Biyya okkulinnatiin biyya wallahi biyya teessan caalaa waan feetanti dalaydanii akka barbaadan daratti keessa nafatin saa 24 deemtaniitiin ka abbaan kana isin hin jenne jechuudha. Dimokiraasiin isii dimokiraasii miti Dubaay jechuun rabbi shaayid jechuudha. Akka harawaatitti biyya kam jiraatu feeta osoo jedhanii marraa dhibba na gaafatanii filannoon kee Dubaay waan itti jijjiirame osoo hin taane nageenyi isii waan na gammachiisuuf. Biyyatti dhalannee guddanneetiin biyya keenya jennu keessa akkanatti dimokiraasiin hin jiru akkana natsaanatiin tanqasaaqastan. Biyya kana keessa sila osoo sammuun keessan darage donqoroowwan daddabiiwwan mana madaamii osoo jirtan madaamii amalatti tortanii manjaa fi qaadii keessan fudhattanii harka keessan makiina madaamitiin hiiktanii gadi baatanii 3,000 3,500 qaxaramtanii osoo dalaydanii kushiinaa dhiquun hin jiru ijoollee madaamii wajjin mataan hadooduun hin jiru zannaxxeetiin hin gibsitee 3,000 ka qaxaramtu 2,500 osoo qaxaramte nyaanni hin dalagamne hin qulqulleessine akkasi kun ishin tibeetiin maajaa har'an dhiqamne wanni namni isin hin jedhu hin jiru. Waan garaagaraa sammuu keessan keessa seensisaatiin yaada kaansileeshinii jechuun dassee dalagaa bakka tokko hin baata bakka tokko ittiin galta bas wanni biraa hin jiru. Qubna gari magootanii mana nagaatii kaansileeshinii mana isinitti tolee kaansileeshinii mana damoota isinii dabala lakki jedhanii isin kadhatanii kaansileeshinii sila kaansileeshinii maan kun ma'ana addaa wayii qabamu kan hin beekne moo isin bichatu gaafatuu danda'a isin bicha fudhatuu danda'a bakka yoo waan san fudhattan bakka isin nama addaa wayii jijjiirama guddaa wayii waan agarsiisan isiniif fakkaata. Donqooroo furrii mataa furrii. Wallahi laziman waa takka isin gorsa akka ammallee deebisee deddeebisee yoo ergaan kiyya ka isin bira ga'u yoo ka isinii ta'u yoo dandeettan manuma amma jirtan taa'a manja fi qaadii akka isin barsiisan godhaa barnoota hin gaafatu manja fi qaadii way ingiliffa haasa'u way arabiffa haasa'u bas kasaniin ala wallahi laziim barnoota hin gaafatu manja fi qaadii barnoota takka hin gaafatu ABCD lakkaayin abacaadaan lakkaayin wala shee macheem namni kutaa 3 kutaa 4 hin baranne hin jiru biyya arabaa kan ምናልባት ኩታ 8 ኩታ 10 ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ምናምን kana dhiisa namni kutaa 3 lama takkalee hataatu namni baratee ma jiraame kutaa takkalee taatu baratanii dhiisa kaawwan biyaans yoo kootu isin jedhan deemo isin jedhan mirga bitaa isin jedhan kana addaan baafatanii bakka wanni kana caale hin jiru ana kana nama tokkootti isin gorsa jijjiiramuu yaala sammuu keessan kana dalagsiisa wanni kun maaliif na fayyada hagayoomin na fayyada yoo ittiin fayyadamin inni natti fayyadama yoo ittiin fayyadamin namiidha yoo ittiin fayyadamin gulana rakkoo akkamiin natti fida waan akkamiin irratti uumamuu danda'a waan kanaan jedhatini sammuu keessan dalagsiisa waan achira dabarimmoo waan barbaadan waan beekurraa waan naqunnamerraa waan itti jijjiiramerraa yoo jiraate ani isinii hima namni kamuu isinii hima namni tokko beekaa nama jallisa ta'amma yalla isin jettu tuni osoo isin ta'amma maaliif mana madaamii kontraata dalaydaa 1,800 dalagaan seentata sin jettu osoo dalagaan dhabame mana ijaazaa ta'e birrii 50 siin kennitu waan hojii birrii 20 siin kennitu waan hojii hundi si dalagaa soo itee dalagaa sin galchitu koomishina si gaafatti waa hedduu jira wanni amma isin shanagalan wanni amma wanna isin hin taane jedhanii tashuusha isin naqanii mataa isin barrazan kun akkasumatti itti fufa isinitti hin fakkaatin. Wallahi haga jireenya teessan balleessitanii namni kamuu isin gorsa namni kamuu isin wajjin jira namni kamuu duubaa isin mazammaza gaafa jireenya keessan balleessitanii akka jireenyi keessan bade argame garuu namni takka haayika isin hin jedhu hin jiru kana quba qabaadha. Kanaaf hanga dandeettaniin sammuu keessanii yaada sammuu namaatiin hin yaadina namni godheef hin godhina ofii keessanii yaada godha kaansileeshanii ebalu fudhatteef ebalu baateef ebalu mana jijjiirteef manni madaamti shintibeetii kushiina arabni araba maaf ishee namni hanqina hin qabne hin jiru arabni hunduyyuu tokko bira hin iyya tokko nagaa tokko dalagaa baay'ata birriin xiqqoo tokko birriin guddaa hin iyyan hin tacaqaacaqan nageenya isin dhabsiisan bakka hundaayyuu addunyaa tanarra bakkummaan irriffe jedhaniitiin itti ta'an hin jiru jireenya kee eegaltee mana haadhatee teettee adda kee jiraattee sarratanyaa taate asarrii taate dassee bakki cinqiin hin jirre bakki immoo wanni badaan nama hin qunnamne hin jiru bakki kamuyyuu onnoo qaba fatanaa qaba qormaata qaba kanaaf sammuu keessan dalagsiisa. እና ወለተ ደብና ቪዲዮ ብራትን ቪዲዮ ስን ደረሰ ኢንሻአላህ